اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Sammuun kee gammachuu akka maddisiisu booce. Dhibbinni mallattoo hamileen kee cabuuti. Dhibbinni waan gaarii akka nuti hin hojjanneef sammuu keenya laamsheensa. Kanaaf ofii kee sirriitti beeki. Of gowwoomsuuf hin yaaliin. Mataa kee waliin dorgomi malee namoota biroo waliin hin dorgomin. Wayita dhiphattu yookaan aartu wantoota armaan gadii gochuu amaleeffadhu. Gaarummaa namoota irratti xiyyeeffadhu. Wantoota jireenya kee keessa si mudatan hundumaa ija gaariin ilaali. Gammaddee jiraachuuf murteessi. Jireenya keef qajeelfamoota dhuunfaa kee hubannaan baafadhu. Waan gochuu qabduu fi waan gochuu hin qabne dursi murteeffadhu. Waan xiqqootti gammaduu amaleeffadhu. Jireenyi yeroo maraa akkuma ati feete akkasiif hin taane qalbeeffadhu. Gufuu fi kufaatiin adeemsa jireenyaati. Sammuun kee yaadota gaggaariidhaan akka dhuunfatamuuf godhi. Namoota biroo gargaari. Yeroo mara namootaaf waan gaarii yaadi. Namootaaf waan gaarii yaannaan atis waanuma gaarii argatta. Rakkoolee jireenya kee keessa si mudatan irra dabruu baradhu. Teessee dhiphachaa yookaan yaadda waa hin ooliin. Mataa keefis ta'uu namoota biroofis garaa kee irraa dhiifama gochuu baradhu. Rakkoo si mudatteef ofii kee ta'uu namoota biraa hin yakkiin. Namootatti hin hinaafin. Komii hin baay'isin. Komiin namoota sirraa fageessa malee rakkoo si mudatteef furmaata hin ta'uuti. Kanaafuu dhamsa hiyya kana naa qalbeeffadhu, itti hojjedhu. Arraaf haa ga'u, deddeebisee nu haa ga'u. Salaamu alaikum.